على منهاج معهدنا نصير وفي ساحات oduu gammachiisaa dhagahaa wal dhageessisaa buleen islaamaa salaamtaan keenya lagaa fi gaara qaxxaamuree shabakaa yaabbatee himoo fi waasaappii daandii bal'aaf turre hulluuqee saffisaan haa gahu isin bira hammana dubbachaa guyyaan kan eeybaati markazni daaruun najaat kan ustaaza keenya qaalii ustaaz Abdumaalik Ahmadiin durfamu kan yeroo dheeraaf toora onlaayinaatiin diin islaamaa barsiisaa ture barattoota isaa urjiiwwan diin islaamaa qabsaa'ota diinii qeerroo fi qarree wallaala balleessuuf muddii si hidhatte eebbaaf qopheessee haal duree barbaachisu hundaa xumuree isin አፌራ ጅራ ጉያን ጉያ እንጂፈኖት ያላሁ አክበር የመርከዝ ዳሩን ነጃት ተማሪዎች እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን በሰላም ዛሬው መረቃሁን በሰላም እንኳን ደረሳችሁ መርከዝ ዳሩን ነጃት በተወዳችሁ ኡስታዝ አብዱማሊክ አህመድ እየተመራ ለተማሪዎች መረቃ ይገብዛችኋል لا يعني حفلة تخريج الله مع الأصدقاء والأحباب الجميلين سعيد بكم ولكم شاركونا فرحة التخريج بحضوركم الجميل وتواجدكم الأنيق وأدام الله عليكم الأفراح والمسرات برتوني أستاذ عبدالمالك أحمد الرتي برتني ركو في دبي كيسن وبسان دبرتني فاجي جبابو دم مركز دار النجاة الرئيب بفمتم بغا غمدن برتو دكيني بغا فري فاجي كيسني الرئيجان أغرتن كونغراجوليشن سنين جر استديون كيسن كوغو تسدين دبر بيسي سيبا كان روزا كان في الراغل ميفي غوسا هندما فيديو في سغلي بروفيشنال عن شهادة في نشيدة مركز إمو في الزومي فهجتون والكلنا في ميدا جنان دقيتي قدا كان أرغت دوها استوديو أستاذو تكينيا كبجمو كان مركزو تغراغرا كيستي أرغمتن كان أرسا قدا كفلتني إلين سران جولي تيني برسيسا جرتن كان ننغلتا كيستن سينان هندغن أنا راف بيا كيسا هندو براتو تكيستني ولين رفتني آكا غمبچو ايبا كينيان ولين قدتن كبجا في جالة بلما إسلاماتين إسنا في الرجرا نراهن هافنا ويان ميشن كمرما في دي دميشن إسنين ولي galgala saati biyya keenya saa 2 PM warra Saudiitiif saa 8 PM warra Dubaayiif immoo saa 9 PM irraa kan jalqabu taha iddoon immoo voice kila markaz daarun najaat welcome to markaz daarun najaat isin simachuuf waamaraan qophoofneeti jirra nurraa hinaafina kan isiniin jedhan ustaaz markaza ustaaz Abdumaalik Ahmadii fi amiirra markaza tokkoffaa ummu Khaalid seenaa guddaa qabdi markaza jaalatti yeroo dhufteerraa kaasee halkanii fi guyyaa barattoota qo'achiisuun aarsaa guddaa kafaluun arrageesse barattoonni saahibanii si hedduun gantummaa dalaguun biraa deemanii ummu Khaalid ammoo abadan markaza koo kaniin itti baradhee fi ustaaza koo kan na barsiise ganee hin bahu jechuun eeyba mataa siitiin qopheessuuf murteessitee itti seente amiirran koree fi barattoota hafan waliin ta'uun gorsitee jajjabeessitee guyyaarraa injifannoon galte amiira lammaffaa Riyaanaa guddina markazaatiif ol kaatee murattee ummu Khaalid itti hidhattee ilkee ciniinnatte saahibanii si hedduu markaza fiddee barsiisaa turte baga gammadde amira sadaffaa nafsiyyaa tammoo barattoonni ofii markaza irraa bahanii bahi jedhanii gorsanii itti kolfitee jalaa didde markaza jabeessite arra gammachuu kana argite jechuudhaan ustaazni si dinqisiifatu amirran keenya hunduu seenaan keessan nama boonsa baga gammaddan isiniin jenna ustaazni keessan isin galatoonfata shurxaa markazaa fayyinee Haaji Kadiir koree markazaa Doktor Riinaa lammaffaa ummu Muraadii fi Faaxumaa manguddoo markazaa ummu Salaahaddiinii fi obsineet guutamaa yommuu ta'an hundi keessan galatoomaa galataatu isiniin mala yoom isan qofare barattoota markazaa dabalatee maal qabna wal malee isin simachuuf waamaraan qophoofneeti jirra jedhu الشكر والتحية لمعلمنا هو سبب نجاحنا وتفوقنا. Thanks and greeting to our teachers. They are the reason for our success in the excellence. أفران كبجادة كبجمانا فرمادة هنا فنون هافنا إسنين جنة. تخرجنا ففرحتنا مدغدغة وذل الطيار صادحة بفرحتنا مشقشقة.